السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتودا دعوتوتا خينيا رانتا نغرتي وني سجنتا خنا بك خنتي ولي دفنيف أكما يادا تمو غافا نوفمبر ديدمي جاها بركم لما ديدمي لا مقالا هرقيساتي تاتي ندات هي مجان أورمو إبسا أحمد شريفان من جامو مجان سومالي تكو أجي سودان غا أكا هداسي نكوبا قبدني sanirraa ka'uudhaan namoonni keenya sababa mucaan Oromoo san miidhaa geesseef namoonni baay'een magaalattii tana keessatti miidhamaa jira. Kana gaafalee isaa barbaaduudhaaf nutis akka hawaasa Oromoo Somaalilaandii jiraatutti manguddootaa fi akkasumatti koree diinagdees qopheessine kanarratti akkaataa itti dubbiin tun fala harkattu irratti mari'achuudhaaf bakka kanatti walitti argamne. Kanaaf mee asumaaniin gara koree kanatti isin dabarsa. Hanga dhuma sagantaa kanaatti akka obsaan nu hordoftan asumaan kabajaan isin gaafanna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hawaasni Oromoo kan biyya Somaalilaandii keessa jirtanis akkasuma kan idil addunyaa biyyoota garaagaraa keessa jirtanis akkuma beekamu dhiyeenya kana Somaalilaandii keessatti tasa nama Oromootii fi namni Somaalii wallaabuudhaan lubbuun namaa dabartee jirti. Sababa lubbuu dabartee kanaan biyya kana keessatti torbaan darbe kana keessa namni keenya baay'ee miidhaa qaamaa cimaaf saaxilamee jira. Kanaaf hanga gartee rakkoon kun furmaata argatutti miidhaan hawaasa keenyarraa kan dhaabbatu miti. Kanaafuu wanni guddaan jechuu barbaannu hawaasni keenya kan idil addunyaa bikkoo feetanuu jiraatanii nu cinaa dhaabbatanii akka gartee lubbuu hawaasa nagiyaa halkanii guyyaa miidhamaa jiru kana akka duraboota hawaasa biyya kanaatti halkanii guyyaa namoota keenya kan miidhaan adda addaa irra geesse haablee waraanan kan harkaan rukutan guyyaarraa harkaa jirra jechuudha. Kana oolchuudhaaf ammoo wanni tahuu qabu takka gumaan mucaa du'ee kana yoo kaffalamedha. Mootummaa hojii dhimma kana gadi fageenyaan dhiibbaa golee haasawaa turre. Mootummaanis nama ajjeeftanii yoo gumaa hin kafallu jettan akkamitti nagii harkachuu hin dandeenyaa gaafiyyuu nu deebisa waan ta'eef hawaasni keenya akka nu jirmattanii nu cinaa dhaabbattan isin gaafannaa filatooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma obboleeyyan keenya dura dubbatan haala uumame hundaa ibsanii turanii ammatti immoo garuu wanni fardiin isirraa barbaannu tokko rakkooleen hawaasa keenya irra gahaa jirtu sababa mucaan sun nama ajjeeseetiin waan hedduu baay'eedha rakkoo sanirra hamtuutu dhufaa jira. Kanaaf hawaasni keenya kan idil addunyaa jiruu fi kanneen biyya Somaalilaandii keessa jirtanis dhimma kana irratti hirmaattanii waan qabdanii xiqqaa qabdanii guddaa qabdanii rakkoon tun akka furmaata harkattu kan wajji barbaadan kabajaan isin gaafannaa. Kanaas hoggaa jennu horee fi manguddootaa fi akkasuma horee diinagdee hunda qopheessinee haala hojiitti seenuu irratti jirra. Kanaaf bakka horee manguddoon isin dhuftee fi horeen diinagdee tanaas isin dhuftee kan dhiiraa kan dhalaa hundinuu kabajaadhaan simattanii waan godhuu dandeessan hunda akka nu gargaartan kabajaan isin gaafannaa. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Egaa booddee waan kana dubbanne obboleeyyan keenya kan Oromummaan waliin nu qabe amantaanis walitti nu qabee jiru kan keessumattuu kan biyya namaa keessa jiru kan gubatetu madaa laalaa ibiddaa beekadhanii kanaaf warri keessattuu Somaalilaandii keessa jirtanus akka waan kana irratti jabaatan lubbuu namoota keenyaa miidhamuu jiruuf kanneen biyya alaa jirtanus akkuma kana isinis qaama keenya taatanii warreen asirraa baatanii waan kana dhandhamtanii beektanus namoota keenya kakaasuudhaan akka waan kana irratti nu gargaartan bakka jirtanus isinitti nagaa ta'u nuufis illee nagaa akka ta'u isinitti dhaammadhaa jechuudha. Kanaaf warreen biyya kana keessa jirtanus of dura dhaabbannaadhaa namoota isinitti dhufan akka fuulduraan dhaabbanne waan dandeessanii yaada gaarii qabeenya waan rabbi isin kennirraas akka nu gargaartanii lubbuu ummatoota keenya miskiina rakkataa miidhamaa jiruun akka baraartan isiniin jedhaa. Dhaamsi kiyya kanuma. Assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhugaadha namni hundinuu rakkoon akka jirtu namni hundinuu inuma beekaa haa ta'u rakkoo duriiftuni
تركان في أدات نتفرتني وان نتفرتني نامني كون إني أجيه ما يندو أبربان لا ينجان دو أبربان كان نامنا قرتها كسيد تمو جانكون ربي دقاقما ولدت في ديتين دقاقما رت دوتي سا دقاقما تولان ورنا الله كان جيرو فوبات هاتو كان نامني بيانا ما كيس جيرو وان تهون قبو تاتي أما تاتي تنولي نما بران قبنو إسنو ما قبنا ورأس كيس جيرتين ورّا بيا على akka nu bira dhaabatta yoo nama kenna miidhama akka gartan taate isinitti dhagama haga ajaarsonni beesan keessan jirtu haga ulee namarratti buutu ka jedhan kana rakkoo duraan dursee nama kana nu ajjeeftanii nu jedhu warra kanallee qormaata malee akkanaan ittiin buunu jenneeti haga dhaateenne waa wallaalleen teenne kanaafuu warri biyya keessatti warri biyya alaallee quba nu qabaadha ta duriin gargari dubbiin tuni akka nutti jabaattan akka nu bira dhaabattan isiniin jedha galatooma hundi keessanuu. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد كواجمتوت أمة أورومو كبيا كان كيس جرتني في كبيا دادا كيس جرتن هندي كيسنو دوران درسني وان إسنجا فرشو بربان نتاتي بيا كان كيس تتاتي هندا قبق أبدني كان رتجا كسببا أغرتي الجولة لما وليتي بوودن gumaan nutti galee jira ka gale immoo gumaan oromooti ka ilma oromoo harkatti agartee gumaan kun gale kanaaf taatee tana gubbarratti ummanni oromoo sabni oromoo kabii adda addaa keessa jirtanii fi kabiyya kana keessa jirtan ibin kabiyya keessa jirtanillee akka agartee dhimma kana irratti nu bira dhaabbattan kabajaan isin gaafanna nuti ummanni oromoo fi manguddoon oromooti fi koreen oromoo ta argeessa Sumaalilaandii keessa jirtu hundi keessa kennayyuu kabajaan isin gaafanna dhimma kana irratti akka agartee xiqqaa guddaan dhalaa dhiiran hundi keessanuu nu bira dhaabbattan isiniin jenna. Salaamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh.